shanaffaan raawwii seeraati. Raawwii seeraa. Biyya lallaba teessoo keessanirraa qabee haga tokkoo keenyatti seerri bataskaanaa hojiitti hiikamuu qaba. Hin hadhaa'u kun tarkaanfii fudhadhaa. Seerri haa kabajamu. Safuun haa kabajamu. Duudhaan haa kabajamu. Seera immoo hoogganaan hin kabajne hoogganamaan haa kabaju jedhameen eeggamu. Ni eeggamu. Seera bataskaanaas hin kabajne nu akkamitti kabajna? Qaalawaadii keewwata 65 irratti sinirraa eegala kabajuun. 65 irratti dubbisaa. Qulqulluu paatriyaarikii irraa eegala. Hin rakkanne bishaan oliyyaa ol yaasa. Hin gubanne. Gubaa nu gubachaa jirru gubachaa hin jirtan. Hin jirtan. Seera. Bulchiinsi humna namaa, faayinaansii, tajaajilli, seera. Dambii, qajeelfama, hojiirra akka hiikamu godhaa. Jaaffaan kabaja ayyaanati. Jaaffaan ayyaana mana kiristaanaa keessattis ayyaana dirree irrattis jiru. Amma fuuldura keenya amma ayyaana damaraa kabajuutti deemaa jirra. Silaa har'arraa qabamee irratti hojjetamuu qaba. Namni dhimma kanaan qabu. Torbaan tokkodhaaf sanuu mootummaatu waama. Mootummaatu kabaja ayyaana damaraatiin wal qabatee marii waan gaggeessinuuf guyyaa kana koottaa jedhee mootummaatu waama. Quba hin qaban, dhimma hin qaban. Amma qormaata. Ayyaana dirree miti mana kiristaanaa keessatti ayyaana yoo kabajnu atakaaroon baay'ate, mormiin baay'atee jira. Dubbii riivaanii fi alaabaatiin wal qabatee amma rakkoo keessa irraan eeyyen qormaata irraan eeyyen ijoolleen keessan waliin galle fannisi hin fannistu nam fannisa hin fannistu waliin jechaa jirraan abbootii keenya. Maaliif qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'attanii irratti walii galtanii qajeelfamni tokko sadarkaa mana kiristaanaa sin jala jiru hundumatti darbee nagaadhaan ayyaana keenya akka kabajannu maangoon ni maaltu sin oolu? Kaabinee godinaa wajjiniin akka mari'an maaltu sin oolu? Kunoo silaa waggoottan 3-4 darbe kana bakka sin jirtanitti rakkoon jira. Agartan ija keessanii. Furmaataaf garuu gaafa takkan hojjenne maaliif? Torbaan tokkodhaaf waan eegee mootummaa waan godhoodhaaf isin waama. Bakka akkana godhaa rakkootu jira. Alaabaa akka fuutanii baane hoo barbaadan alaabaa biyyaaf naannoo fannisaa jedhaa toleettanii dhuftu warra sin gadi jirutti mariisiistanii naasofsiistanii dhumarra qaamni seeraa fi uummanni walitti hafa sin gidduu dhaabbatu. Qumaarra akkana dhaabbachuu qaba. Mari'attanii har'a waamtan sadarkaa godinaatti mari'attanii waan irratti walii galtan san nuti ijoolleen keessan jaalalaan gammachuudhaan ayyaana daamaraa guushii dhuganii garagarchaa cabsatanii gammachuudhaan kabajatan san hin bar gammachuu dhabne. Maaliif hin goone kana? Maaliif hin goone? Moo hin barbaaddu walloluu keenya kana gamaa gamana dhaabbachuu keenya kana? Humna keessanii oloo ta'e immoo gara sinoodosii maaliif fuutanii hin deemne miseensa isin? Itti waamamni keessan waajjira qulqulluu sinoodosiitii fi qulqulluu sinoodosiitiif. Maaliif hin goone akkas? Waan takka rakkoo bataskaanaa mee furree jirraa. Qormaata kana furree jirraa. Ani biyya lallaba kootti kana furree jira. Aana irratti kana furree jira. Mana kiristaanaa kana furree jira. Ijoollee kootiif deebii kana kennee jira jedhame. Afaanii deebii afaaniin deebise. Bulchiinsa gaariidhaa deebii bulchiinsa gaariin deebise. Dhimma tajaajilaan deebise. Kunoo dhimma nageenyaa dhimma tokkummaan deebisni maalidha? Maali?
yookaan garuma dura dabtaraa sanitti deebinu keessa gabasii liqa daakonni faggaafaariin nu haa bulchani nu dhiistu yoo hin ta'u jettan immoo seeraan nu hooggana nu bulcha ba'aa nu hin godhina shakkamtoota nu hin godhina. Warra Pirootestaantii agartanii waggoottan dhufan keessatti nama miliyoona 25 akka gooftaa simatan goonaa jira. Yoom akkanatti proactive ta'an yoom ta'an akkanatti moo faallaa isaati keenya sochii waggoottan dhufan keessatti nama miliyoona 25 Ortodoksii keessaa hin baasisnaadha. Hin galchinoo ta'e immoo karaan kanaan karaan kanaan miti. Karaan barsiisuudhaan bulchiinsa gaarii diriirsuudhaan hanna faayidaa foonii naannummaa siyaasa amala ortodoksummatiin ala waan jiru duguuganii baasuudhaan nuyi mana kiristaanaa keessa kan nu jiraachista. Inni jaaffaan kana ayyaana dirree fi awda miratii irratti rakkoon jiraa hin beektu dhageessanii jirtu gurraa qabdu ija keessan argitanii jirtu furaa. Maaliif suna fannisa? Maaliif kun hin fannifamu jedhu? Ijoollee keessanii minu lamaan bakka tokkotti fiddanii waan sirrii waan hoolota hin rifachiise hin ariine hin baqachiise akkam hojjenne maaltu isin dhorke? Moo gaheen keessan mindaa qofa kafaluu? Kana ergaan kiyya tokko. Dhimma damaraa har'a mari'achuu isinirra jira. Har'a mari'addaati. Giddu galeessatti waan walii galtan isin gara caaseeffama keessaniitiin mootummaan gara caaseeffama isaatiin gadi haa bu'u nullee qaamni nageenyaa magaalota keenya keessa jiran hiriyoota keenya hangafoota keenya obboleewwan keenya wajjin hin nyaanne wajjin hin dhugne gammachuudhaan haa dabarsinu. Maaliif hojii manaa walitti nu gootu? Ayyaanni dirree akkamitti kabajamuu akka qabu qajeelfama kennuu hin qabu manejimentiin. Manejimentiin kennuu hin qabu, bulchiinsi kennuu hin qabu, qaamni olaanaan kennuu hin qabu. Ibsaayyuu baasuu qaba. Ayyaana damaraa bara 2016 akkanatti kabajnaa jettaniin bar ibsaayyuu kennuu qabdu akka itti kabajnu san irratti. Inni torbaffaaf inni dhumaa karoora fi gabaasa. Seera bataskaana irratti adoolessa tokko qabee hanga 30tti manneen kiristaanaa karoora bara itti aanu qopheessanii gabaasa hojii fi qabeenyaa kan bara darbee qopheessanii yaa'ii waliigalaa waamanii mirkaneessanii raggaasisanii godinaan gahu. Haga adoolessa 30. Mee mana kiristaanaa kana godhe. Finfinnee keessatti eebbifama abbaan keenyaa buna hin ofitti himaa turan. Bakka wayii achirraa akka oolan. Mee manni kiristaanaa akkana godhe. Aanan hagayya 30 yaa'ii gaggeessee karoora aanaa kan bara itti aanu gabaasa aanaa kan bara darbee mirkaneessisiisee kuni sassaabamee hagayya 30 biyya lallabaa gale. Biyyi lallabaas karoora bara itti aanu gabaasa bara darbee mirkaneessisiisee mana lubummaa waliigalaatti erga. Manni lubummaa waliigalaa gabaasa bara darbee fi karoora bara dhufuu qopheessee yaa'ii idil addunyaa gaggeessa. Keenya hin jiru. Hin jiru. Amma ammas sanbata timirti beetiin karoora qaba saba qabu bahin hin qabu. Sanbata timirti beetiin yaa'ii waliigalaa waggaatti si'a 2 waama saba qabu bahin hin qabu. Faalla. Biyyi lallabaa keenya yoom gaggeessa yaa'ii waliigala seera addaa qaba. Biyyoonni lallabaa seera addaa. Qaalwaadiin kan jedhu bira kan bira isaan kan deeman gara bira. Maal fiduufi yaa'iin idil addunyaa waan murteesse saniin ala maal fiduufi yaa'ii idil addunyaa booda kan yaa'ii waamtan. Maal sinii godha? Isumaayyuu immoo akka seerri jedhu sanitti osoo hin ta'in achuma warra jiranii harka walitti rukutuu danda'a walitti qabdu. Because kun yoo dhufe gaafii tajaajilaa gaafata. Gaafii bulchiinsa gaarii gaafata. Gaafii naannummaa gaafata. Gaafii siyaasa mana keessa jiru gaafata. Kana immoo dhaga'uun barbaadde. Hin barbaadde. Kana godhaa. Ergaadha. Ani ergaan kenne malee ajajas qajeelfamas miti.
waan torban kana odoo goonee rakkoo tajaajila mana kiristaanaa keessa jiru bu'uura irraa furuuf haara galfannaadha kun. Exit istirateejiidha. Exit pilaanidha kun. Haara galfannaadha. Boqonnaa akka argannu nu taasisa. Dhumarratti yoo kun hin taane akkuma yeroo darbee onkololeessa dhufu kanas dubbii irra qabaadhanan irra darbaa. Homaa rakkoo hin qabu. Parsantii kenne saniin madaaleen badhaasaa. Rakkoon hin jiru jettanii irra yoo dabartan rakkoon dhalatu ulfaataadha. Dhugaa kaastanii irratti wal mormitanii waan ceepha'uu qabdan ceephoftanii seenaa hojjechuu qabdu abbootiin keenya. Karaa nama irra hirtan sirrii miti. Kompiliitilii sirrii miti. Gabbaasanii miidiyaan hojii mana nutti kennitanii deebitu. Hojii mana nutti kennitanii deebitu. Hojii manaa keessan hojjennu isanii booda. Hojii manaa. Amma yeroo darbe barreessaan olaanaa dubbii achitti kaasanii mari'atanii fixanii guduunfan miidiyaa irra qabbaasanii immoo akka haarawatti ta'a. Maal jechuudha kun? Kanaafuu dhugaadhaan kan hojjettanii dubbii odoo irra hin dibiin ifaan rakkoo nu uumne kan isaanii teettanii rakkoo isin uumtan keenya jettanii odoo irra hin dibiin dhugaa dhodhoostanii baastanii akka boqachiistan nu boqachiistan ergaa koon dabarsa. Ergaa koon. Amma nuti amantoonni fi luboonni hojii ortodoksawaa hin taane alseerummaadhaan itti adeemamu kun nu nuffisiisee jira. Bakka hangashgishoodha. Humna nu dhabsiisee jira. Nu qaanessee jira. Mootummaan malaammaltuu irraattan duula jedha. Nuyi malaammaltummaa warra jajjabeessu. Naannummaa irrattan duulamuun duuluu dhagaa laalaachi. Ani anan dhageenya. Nuyi immoo naannummaa lafa qabsiisa. Kanaafuu amma nuyi nuffinee jirra. Gateettiin keenya haphatee jira. Waan amala bataskaanatiin ala ta'e dhaabaa. Nuffuu keenya immoo gateettiin keenya haphachuu isaa immoo hagaya 14 amajjii 14 qabee hangaarraa kan jiru kun agarsiistuu gahaan abbootii keenya nuuf falcha. Dirqisiiseen ol yaase bishaan ergaa koo torban kana dubbadhe. Dungoo miidiyaatiin gara keessan ergadhe. Yoo bishaan kaaste naa fudhadhaa. Yoo bishaan kaaste. Abbootiin immoo iyyuu haala mijataa hin qabne guyyaan kun hin darba obsa. Abbootiin immoo boraatii tolfattanii raftan kun ka'a. Hoogganaa. Yoo hin dandeenye lubootaaf amantootaaf dhiisaa hooggansa. Mana lubummaa olii galaati qabee. Waanuma isin jettan qofa nu tolchinee nyaanna. Kun sirriitti beekamu qabu. Ammaan booda waan isin jettan seera wajjin madaallee dhaggeeffanna. Maal jedha seerri hoo? Wal amanuun amma hafaa jira. Maal jedha seerri hoo? Maal jedha doogman? Waanuma caaseffama keessa jirtaniif waan hunda isinirraa fuudhuu hin dhaabna. Madaallee seeraan laalleeti. Maal jedha seerri akkana jedhanii maal jedha xalayaa kana barreessanii seerri maal jedha? Kana nu ajajanii seerri maal jedha? Jennee laalla. Gara kanatti nu dhiibaa kan jiru isin. Kanaafuu carraa argannetti fayyadamnee hojjechuu qabna. Waaqayyoo inni araara isaatiin, Waaqayyoo inni gargaarsa isaatiin
hunduma keenya faana haa ta'u eebbi keessan illee nurraa hawwuu na uffalchaa. Kuni Dungoo Miidiyaa sagantaa idilee kan sanbata guddaati. Hordoftoonni keenya egaa gara yuutuubii kanaan qofa dabarsuu eegallee har'aadha namni hammi tokko seenee ilaalaa kan jiru baratamaa deema. Piroodakshinii eegaluuf immoo gumii tajaajiltoota Dungoo hundeessaa jirra. Duratti faaruu tokko sin affeereen jira. Gaafa fulbaana irraa qabnee wanti kun lafa qabata jennee abdii qabna. Bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo hunduma keessan faana yaa ta'u jalqabsiisee kan xumursiise Waaqayyo kan ulfaate yaa ta'u ulfaadhaa jiraadhaa. Waaqayyo mana kiristaanaa keenyaaf nuuf biyya keenyaaf nageenya nuuf haa kennu. Bakka jirtanitti Waaqayyo hunduma keessan faana ta'u yeroo biraa sagantaa biraatiin deebinee hanga wal agarruutti maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen.